Viidiyoo wajjin wal qabatee sababoota biroo dubbachuu nan danda'u hin jirattaan seetoo keesiin kun dabalaa dhufe jechuudha. 2014, 2015, 2016 dabaluudhaan lakkoofsi guddaan dhufaa ture jechuudha. Naannoon Oromiyaas akkuma kana agarsiisa. Fakkeenyaaf bara 2013, 2012 yoo fudhanne 100 waggaa keessatti gabaasaa turre. 100 kan ta'an gabaasaa turre. Yeroo ammaa wajjin wal bukkee qabneetoo yoo laalle kan nuti torbanitti gabaasaa jirru kan nuti yeroo san waggaatti gabaasnu wajjin wal qixa jechuudha. Kun maal jechuudha? Hiikoo guddaa qabaa jechuudha facaatiidha. Facaatii kanaan namni baay'ee qabamuusaa agarsiisaa jechuudha. Kanaaf akka Oromiyaatti bara darbe kana keessa namoonni busaadhaan shakkamanii too gara dhaabbilee fayyaa keenyaa dhufanii miliyoona 5.3 ta'u. Jara kana qorannoon dhiigaa geggeeffamee fi yaaliin adda addaa godhamee jechuudha. Isaan keessaa miliyoona 2 ol kan ta'anii dhukkuba busaa qabaachuun isaanii mirkanaa'ee kan gabaasni irratti hojjetaa jiru jechuudha. Kun jechuun ammam guddaa akka ta'e ammam dhaabbilee fayyaa keenya irratti miidhaa akka inni fidu, dhiyeessii akkamii akka inni gaafatu, miidhaa akkamii akka inni geessisuu danda'u tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Hojiiwwan gurguddoo kana dhaabbileen fayyaa keenya hojjetaa turanii jechuudha. Kun jechuun keezii guddaadha. Maaliifini dhukkubni busaa kuni akka naannoo keenyattis akka biyyaatti akka addunyaattis tatamsa'e ka'e jennee yoo laallu waan gurguddaa arfan tokko laaluu dandeenya. Inni jalqabaa jijjiirama qilleensaati. Akkuma beektan jijjiiramni qilleensaa haalli roobaa mijataan yoo uumame wal hormaata bookee busaatiif mijataa uumuu danda'a. Kun immoo ho'i guddaan yoo jiraate, roobni addaan ciccitu yoo jiraate, isaan kun ho'iinsi giddugaleessaan yoo jijjiirame haala mijataa bookee wal hormaata bookee busaatiif waan uumuu fi mijataa ta'a jechuudha. Addunyaanis dhaabbanni fayyaa addunyaas isa kan akka sababaatti fudhataa jiru jechuudha. Jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti uumamaa jiru, jijjiirama qilleensaa akka baha Afrikaatti akka naannoo keenyatti uumamaa jiru, rooba yeroo jedhu bona ta'ee roobni dhabamu, gidduutti immoo roobni dhufu baduun haalli roobaa keenyaa sanaaf mijataa ta'uu fi meetirooloojiin biyya keenyaa yeroo gabaasnu dhiyeessu haalli mijataa wal hormaata bookee busaatiif uumamuusaa akka sababaatti fudhatamaa jechuudha. Inni lammaffaa sababoota gurguddaadha jedhameetoo kan fudhatamu rakkoowwan dhala namaarra ga'an sababii wal waraansaatiin uumaman akka addunyaatti jiran kuni miidhaa guddaa uumeera jedhameetiin fudhatama jechuudha. Humanitarian crisis, disaasteriin, konfliktiin akka addunyaatti uumamee jiru walaana Raashiyaa fi Yuukireen fudhachuu dandeenya, Israa'eel fi Filisxeen fudhachuu dandeenya, kan biyya keenyaa fudhachuu dandeenya, kan Sudaan waan baay'ee kun yoo fudhanne kiraayisiin sosochiin namootaa mana isaaniitii ba'uun bakkeen jireenya isaanii mijataa ta'uu dhabuun buqqaatiin argamuun haala mana isaanii keessatti baran sana wallaaluun inni kuni haala mijataa wal hormaata bookee busaa uumuu danda'a jedhameetiin yaadamaa jechuudha akka sababootaatti. Sababoonni akka addunyaatti uumaman kuni dhiibbaa guddaa biyya keenya gubbaa irrattis qabu jechuudha. Inni gara biraa faayinaansiin yookiin deeggarsi maallaqaa to'annoo dhukkuba busaatiif kennamu xiqqaachaa dhufuusaati. Akkuma beektan ergi dhukkubni koovidii akka addunyaatti uumame booda dhaabbileen fayyaa yookiin sirni fayyaa baay'ee qorame. Sirni fayyaa qoramuun kuni namoonni kanaan dura ofirraa afaniitoo biyya hiyyeeyyii deeggaranii harki isaanii hiixachuu gubbaa irratti rakkoo guddaatu jira. Rakkoon guddaan deeggartootarraa dhufu kuni ittisuu gubbaa irratti, yaaluu gubbaa irratti, advokeesii irratti maallaqni kenname xiqqaadha sababii ta'ee fi hawaasa bal'aa bira ga'uu irratti sagantaa kana hojiirra oolchuu irratti miidhaa guddaa fidaa jechuudha. Kanaaf akka addunyaatti dhaabbanni fayyaa addunyaas deeggartoonni gara biroo Global Fundis President Malaria Initiative kan jennu busaa gubbaa irratti warri hojjetan kuni faayinaansii guddaa amma barbaadan akka addunyaatti dhabuuni dhiibbaa guddaa uume jedhameetiin sababa sadaffaa irratti fudhatamuu danda'a jechuudha. Inni gara biraa yoo fudhanne baayoloojikaal kan jennu yookiin baayoloojii wajjin kan wal qabate bookeen busaa kuni keemikaala dura ittiin duutu wal baruun ishii keemikaala tokko wajjin wal bartee keemikaala 2-3 barbaaduun akka sababaatti fudhatu. Rakkoon gara biraa akka sababaatti fudhatamu gosti baattuu busaa kun jijjiiramuun ishii yookiin baattuun busaa gara biraa uumamuun keessumaa baha Afrikaa kana keessatti naannoo Itoophiyaa kanallee baha Itoophiyaa kana keessatti mul'achuun ishii akka sababaatti lafa kaawwamaa jechuudha. Inni gara biraa wal baruu busaa dhukkubni busaa fiddu kun plasmodium kan jennu kuni qorichoota wajjin wal baruun ishii biyyoota addunyaa gubbaa irratti gabaafamuunsaa akka sababaatti fudhatamaa jechuudha. Sababoonni arfan armaan dura dubbadhe kuni akka busaan biyya keenyattis Afrikaattis akka addunyaattis kan ta'an keessaa isa tokko jechuudha. Giddugalaan naannoo keenyas yoo fudhanne kanaan adda miti jechuudha. Dhiibbaan addunyaa gubbaa irra jiru naannoo keenya irra jira. Dhiibbaan Afrikaa gubbaa irra jiru naannoo keenya irra jira jechuudha. Nageenya wajjinis wal qabatee
gadi buunee hawaasa bal'aa bira geenyee hojii kan hojjechuu gubbaarratti danqaan mul'atan weerarri koovidii walitti hidhaameetoo ittisa yookiin sadarkaa hawaasaa gubbaarratti waan tarkaanfii fudhannu sun gubbaarratti miidhaa guddaa uumuunsaa ifadha jechuudha. Kana giddu gala godhachuudhaan lakkoofseen sila isinii kaase suni akka Oromiyaatti bara darbe kana kaasetiin jira. Haa ta'uutii akka Oromiyaatti maal hojjete? Mootummaan naannoo Oromiyaa kana to'achuudhaaf hojiiwwan akkamii hojjete? Inni guddaan jechuudha kan gaafatamu. Egaa akkuma beekamu busaa ittisuudhaaf hojiiwwan hojjetaman beekamuutu jira. Inni jalqabaa bookee baattuu busaa taate kana akka hin jiraanne gochuudha. To'achuudha jechuudha. Baattuun bookee busaa daddabarsitu kuni maaliin to'achuu dandeenya? Mala baay'ee qabna. Inni jalqabaa keemikaala biifuudhaan akka wal hormaanni bookee busaa baattuu kun hin taasifamne gochuudha. Isaan keessaa kanaan dura akkuma isinii kaasitoo jiru keeziin kun gadi deemuudhaan gara zeerootti gadi dhufuudhaan du'aatiin isaa xiqqaachuudhaan bakkeetti keemikaalli kun biifamu xiqqaataa ture. Raawwiiwwan facaatii bookee busaa waggaa 3 gaafa fudhatanii ilaalanii saaxilamummaa guddaa kan qabaniif aanota gandoota sanaaf biifamaa ture jechuudha. Kun saaxilamummaa waggaawwan 3 darban laaluudhaan giddu galeessa godhachuudhaan bara darbe biifaan bookee busaa geggeeffameetiin jira. Baranasii biifaan bookee busaadhaaf farra bookee busaa kana ta'u biifameetiin jira jechuudha. Isaan keessaa godinoota akka Oromiyaatti saaxilamoo ta'an gurguddoo 3 keessatti raawwateetiin jira. Godina Lubbaa Booraa, godina Wallagga Lixaa, godina Qellem Wallaggaa keessatti biifaan bookee busaa sirriitti geggeeffameetiin jira jechuudha. Inni gara biraa agoobara kan jennu kuni saaphana siree rabsuudha. Saaphanni siree keemikaalaan cuuphameetoo jiru kuni bookeen busaa yookiin baattuun busaa kuni akka nama hin ciniinneef kan ittisu bal'inaan kennameetiin jira jechuudha. Lakkoofsaan yoo xiqqaate gara miliyoona 12 ol kan ta'an waggoottan 3 darban kana keessatti kennameetiin jira. Kun immoo maatii meeqa akka inni ittisuu danda'u guddaadha jechuudha. Inni gara biraa wal hormaanni bookee busaa mijataa akka hin taane uumuudha. Kun waan lamaan raawwata. Tokko hirmaannaa hawaasaatiin, lammaffaa immoo keemikaalatti fayyadamuudhaan jechuudha. Keemikaalatti fayyadamuudhaan bakkee wal hormaata bookee busaa akka hin jiraan hojiiwwan gurguddaatu hojjetame. Meetir kiubii guddaan hojjetame namoonni baay'een irraa akka ittisaman ta'eetiin jira. Inni gara biraa hawaasaan kan hojjetamu jechuudha. Hirmaannaa hawaasaatiin. Fakkeenyaaf bishaan kuufameetoo jiru wal hormaata bookee busaatiin mijataadha sababii ta'eef akka inni mijataa hin taane humna namaatiin advokeesii sila jennu sanatti fayyadamuudhaan geggeessuun hojiiwwan gurguddaan hojjetameetiin jira jechuudha. Sanaanis hawaasi baay'een seef ta'uu danda'aniiru. Gaafa bishaan kuufameetoo jiru dhangalaasan keessumaa gosti bookee busaa baattuun haaraa jennu Steefan Saayi kan jennu kuni bishaan xiqqoo barbaadde. Bishaan gommaa keessatti qocatellee konkolaataatti miicuudhaaf foddaa balbala keenya fuulduratti illee kan jiru haala mijataa uumaaf sababii ta'eef inni akka hin jiraannu dhangalaasuudhaan hirmaannaa hawaasaatiin hojiiwwan gurguddaan hojjetameetiin jira jechuudha. Inni gara biraa kan hojjetame ittisa vector control kan jennu kanaan alatti keezii yaaluu yookiin nama busaa kanaan qabame gargaaruudha hojiin guddaan kan hojjetame jechuudha. Inni kun maaliif fayyada? Waan lamaaf nu fayyada. Tokko namoota dhukkubsatan akka hin duune nu fayyada. Inni lammaffaa immoo nama biraatti akka hin dabarsineef nama sana yaaluuf nu fayyada jechuudha. Kun hojii salphaa miti. Namni dhukkuba kana qabu tokko yoo yaalamee fayyee nama biraatti bookeen ciniintee nama fayyaatti akka hin dabarneef tajaajila. Kana keessatti uummanni bal'aan illee hanqina gurguddaa kaasaa kan ture dhiyeessii wajjin wal qabatee kan jiru dhaabbilee fayyaa wajjin wal qabatee kan jiru gaaffii baay'ee kaasaa turanii jechuudha. Kana furuudhaaf ministeerri fayyaa bara kana torbee 6 dura inisheetifii to'annoo dhukkuba busaa jedhu naannoo kibba lixa Oromiyaa miizaanitti laawunchi gochuudhaan naannoleen facaatii dhukkuba busaa kana qaban hunduu irratti hirmaatanii bifa addaatiin inisheetifii addaatiin hojii keessa erga galame rakkoowwan baay'een jijjiiramaniitiin jiru. Akka Oromiyaattis aanolee gurguddoo dhukkuba busaa qaban jedhameetoo jiran 61 addaan baasnee inisheetifii kanaan irratti hojjetaa jirra jechuudha. Inisheetifii kana gaafa hojjennu biiroo fayyaa, ministeera fayyaa, Instituutii Qorannoo Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa, Haarii, dhaabbata fayyaa addunyaa, PMI, UNICEF akkuma kanas immoo local partners baay'ee jiru deeggartoonni naannoo keessa jiranii jara kana wajjin hin ta'uudhaan garee erguudhaan hawaasa keessatti hojiin hojjetame hojii salphaa miti jechuudha. Hojiin isaan hojjetaa jiranii tokko dhiyeessiin qorichaa akka fooyya'u taasisuudha. Aanaan tokko keezii meeqa gabaasee hanqina hammamii qabaa
qoricha mamiitu iddoo sana dhaqee qaawwi yoo jiraate immediately yookiin yeroodhuma sana tarkaanfii akka fudhatanii hojiiwwan gurguddaa taasifamaa jira jechuudha. Hojii kana akka inni mijatu kan godhanii dhaabbanni dhiyeessii qoricha Itoophiyaa EPSS kan jennu kuni garee kana keessa jira. Hanqinni qorichaa kun gaafa uumamu yeroodhuma sanaanii haabii yookiin dameesaa naannoo sanatti dhiyoo jiruun qorichi kun akka achi geeffamuuf taasifamee jira jechuudha. Kanaaf wallaansa irratti yookiin kees manaajimentii kan jennu kuni hojii guddaa deeggartootaa fi qaamolee mootummaa federaalaa akkuma kana naannolee wajjin taanee hojii guddaa hojjetamuudhaan jijjiirama guddaa fideetiin jira. Akkuma kana yaalii kana mirkaneessuuf dhaabbilee fayyaa duwwaa keessatti yaalanii lakkoofsa nama isiniin jedhe kana bira ga'uu waan hin danda'amnee fi manatti deemanii yaaluudhaan hojii guddaa raawwateetiin jira jechuudha. Kanaanis moodaalitii akkamitti kan nuti fayyadamne caasaa qabnutti fayyadamne. Caasaan ganda keessaa qabnu keellaa fayyaadha. Keellaan fayyaa ogeeyyii fayyaa qaba deeggartoota dabalatee manatti deemanii nama qaamni isaa ho'eetoo jiru qorannoo dhiigaa taasisuudhaan qoricha kennuun hojiiwwan gurguddaan hojjetamaniitiin jiru. Akka rakkoo guddaatti kan ga'e sababii nageenyaatiin mancaatiin dhaabbilee fayyaa bu'uuraa kan jennu keellaan fayyaa jiran akka tajaajila kanatti deebi'anillee taasifameetiin jira jechuudha. Manatti sababii dhaabbileen fayyaa manca'eef yookiin keellaan fayyaa tajaajila hin kennineef hojiin kun dhaabbachuu hin qabu sababii ta'eefi warra fedhii qaban deeggartoota keenya dargaggoota keenya akkuma kanas immoo tiimiin naannoo irraa bobba'e kun jaratti idaamuudhaaf ganda keessa deemuun namoota qorachuudhaan keezii guddaa ta'ee fi jijjiirama guddaa fiduu danda'u yaalii irratti argamnaa jechuudha. Kanaan dhiyeessiin keenya kan fooyya'ee fi namoonni gaaffii yeroo dheeraa isin miidiyaadhaan isin gaafatanii deddeebi'anii gaafataa turan illee deebii akka argatan kanaan laallaa jechuudha. Inisheetiiviin kun jijjiirama guddaa fideetiin jira. Ji'oota 6 itti fufa. Ji'a tokko duwwaaf miti jechuudha. Ergi jalqabne torbee 6 haa ta'u malee aga marsaan tatamsa'inni dhukkuba busaa kun dhaabbata jennee too yaadnu akka naannoo keenyaatti sadaasa muddee ga'a sababii ta'ee fi aga sanatti kan turu inisheetiiviin kun hoogganamee jira jechuudha. Keezii kana yaaluun cinaatti inni guddaan immoo keezii kana hoogganuudha. Keezii kan akkamiin hoogganna incident management system kan jennu yookiin emergency operating center kan jennu banuudhaan reactivate gochuudhaan waggaawwan 2-3 darbeeyyuutti hojjetaa turru garuu bifa haaraadhaan giddugala naashinaal biyyarraa kaasnee aga naannoon godinni aanaan hundaa'ee jira jechuudha. Kuni jechuun maal jechuudha? To'annoo weeraraa kana fayyaan duwwaan keessa ba'uu hin danda'u. Hojii siyaasaa ta'uu danda'uu qabaa jennee itti amanne jechuudha. Hojii siyaasaa ta'uu jennee gaafa murteessinu immoo bulchaan godinaa, paartiin godinaa, bulchaan aanaa, paartiin aanaa walitti qabee akka madaalu, taaksii foorsii kan akka geggeessu, imerjensii kan akka geggeessu taasifamee jira jechuudha. Hojiin kun bal'inaan hojjetamaa jira. Seektarri fayyaa hojii kana hojjete moo hin hojjenne? Yoo hojjechuudhaa baate maaliif hojjechuu dhiise? Jedhee akka madaalu, akka gamaggamu, akka tarkaanfii fudhatu kallattii giddugala mootummaan dabarseen taaksii foorsiin godinaa aanaa aktiveet ta'ee hojii guddaa hojjetaa jiru jechuudha. Kanaanis jijjiirama guddaa argaa jirra, ganda galaa jirra, ganda hin seenne dhaqaa jirra, hojiiwwan gurguddaan achi keessatti hojjetamaa kan jiruu fi jijjiirama fidaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Inni gara biraa kana hundumaaf bu'uura kan ta'e faana dha'iinsa yookiin sakatta'iinsa kan jennu sana jechuudha. Sakatta'iinsi waan salphaa miti. Sarveelaansii waan salphaa miti. Dhuguma naannoo keenya keessatti dhukkubni busaa kuni aanaa kam jira? Aanaa isaa yoo beekne immoo ganda kam jira? Ganda isaa yoo beekne immoo gooxii kam jira? Kun yoo beekame tarkaanfii fudhannaa jechuudha. Yoo gooxiin dhukkubni busaa kun itti mul'ate yoo barree madda kanaa kan ta'e maa inni kuufama bishaaniitu iddoo san jira, wal hormaata bookee busaatiif mijataatu iddoo sana jira jedhamee tarkaanfii sadarkaa hawaasaatti fudhatamu bal'aan akka fudhatamuu fi ganda keessatti hojjetamaa jechuudha. Kun immoo kan inni ittiin mirkanaa'u daataa faana dha'iinsi guyya guyyaan fudhatamu sababii ta'ee fi achiin fudhatamaa jechuudha. Hojiiwwan kun hundisaa guyya guyyaan hordofamaa jira. Ji'aan yookiin kurmaan akka duraa odoo hin taane taateen guyyaa har'aa busaa wajjin wal qabatu guyyaa har'aa gabaafama. Guyyaa har'aa nu gabaafamu guyyaa har'aa ministirii of heelziidhaaf gabaafama. Ministiriin qorannoo fayyaa hawaasa Itoophiyaa guyya guyyaan kan hordofaa jechuudha. Namoonni kanaaf qophaa'an sa'aatii 24 hojjetaa jiru jechuudha. Kanaaf deebii kennuu gubbaarratti hojii guddaatu hojjetama sababii ta'ee fi laalaa jirra. Isaan hojjennu. Dhukkuboota gara biroo yoo fudhannee dengi fiiver kan jennu Oromiyaa keessatti bara darbe kana mul'ateetiin ture. Haa ta'uti garuu Baashawaa Mataaraa Fantaallee keessatti kan inni mul'ate yeroo ammaa kana guutummaatti to'anneetiin jirra jechuudha. Akkan sila sinii kaase saaxilamummaa akeekkachiisa qophaa'ummaa fi deebii kennuuf balaa uumameetoo jiruuni hojiiwwan baay'een hojjetameef dhukkuboonni gurguddoon
ollaa keenya keessatti Keeniyaa, Somaalee, Sudaan bakkee baay'eetti ka'aa ture nu biratti ka'an ture. Sanaaf qophoofnee turre jechuudha. Keezii sanaaf yoo agar ilaalaa ture fakkeenyaaf Rift Valley Fever kan jennu, Acute Viral Conjunctivitis kan jennu, dhukkuboota vaayirasiidhaan darban baay'een naannoo ollaa keenya jiran biyyoota naannoo keenya jiran illee sanaaf illee sakatta'insi guddaan godhamuudhaa fi dhukkuboonni kun naannoo keenya keessa akka hin galle yoo gales immoo deebii hatattamaa akka argatu laaboraatooriidhaan illee qoratamee akka mirkanaa'uu fi hojiiwwan gurguddaatu hojjetamee jira jechuudha. Haa ta'u kun hundi milkaa'inoota keenya yoo ta'e amma sodaa guddaa jira dhukkuboota daddarboodhaan. Sodaawwan gurguddaan jiranii haalota jijjiirama qilleensaa giddu gala godhataniitiin. Fakkeenyaaf koleeraa yoo fudhanne roobni amma roobaa jiru kuni yoo dhaabbatee haala mijataa uumuu danda'a. Koleeraadhaaf jechuudha. Kanaaf immoo hawaasi keenya maal gochuu qabaadha? Waan sila kaase suni qulqullinni dhuunfaasaa itti fayyadamni mana fincaanii akkuma kanas immoo dhiyeessii bishaanii haalaan yoo hin fayyadamne ta'e miidhaa hawaasa keenya irraan ga'uu danda'a jechuudha. Inni gara biraa busaan amma lakkoofsa guddaa gabaasni jenneetoo jirru kuni yeroo baratamaa miti. Waqtiileen ammaa kuni waqtiilee busaan xiqqaan daddarba jenneetoo yaadaa turre minor transmission season jennee siizinii waan waqtiilee waamnu malee waqtiilee akka kanatti busaan Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti ka'a jennee tilmaamaa hin turredha. Waqtiileen ittaanaan fulbaanaa kaasee haga amajjiitti kan jiru yeroo fokkisaadha. Yeroo itti busaan bal'inaan naannoo keenya keessatti akkuma kan biyya Itoophiyaa kana keessatti ka'uu danda'udha. Sanaaf maal gochuu qabna dhanni guddaa. Hawaasi keenya miidiyaa dhaggeeffataa jirullee hojii guddaatu irraa eegama jechuudha. Yeroo major transmission seasonii kana yeroo dhukkubni busaa bal'inaan hawaasa miidhuu danda'u kana keessatti waan mootummaan ittisa busaa kanaaf itti fayyadamu keessumaa saaphana siree fayyadamu bakkee keemikaallee itti biifamee jirutti keemikaalli sun akka irra turu gochuu yoo mallattoowwan dhukkubaa kun agarsiifaman dafanii dhaabbilee fayyaa dhaqanii yaallamu naannoo isaaniitti immoo haala mijataa bookee busaatiif kan uumu yoo jiraate haala mijataa bookee busaaf akka hin uumne wal hormaataaf akka hin mijanne gochuun hawaasa keenya irraa eegama jechuudha. Yoo hawaasi keenya hin dammaqne miidiyaan as jiru kun yoo hin dammaqsine ittisuun hin danda'amu jechuudha. Hin cimaa jechuudha. Gaagama guddaa fi dhukkuba guddaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo major transmission seasonii fulbaanaa kaasnee haga muddeetti jiru kuni yeroo busaaf mijataa guddaadha sababii ta'ee fi achi keessatti sirriitti of ilaaluutu nurraa eegama. Sodaan inni gara biraa akkuma dhageessan naannoo ollaa keenya biyya keenya keessatti sigigoon yeroo darbe raawwate lubbuu nama baay'ee gaaga'ee jira jechuudha. Akka Oromiyaattis odeeffannoowwan baay'eetu jira. Sigigoo salphaan sasalphaa ta'e lubbuu namaa irratti cimaallee geggeessuudha yoo baate Jimma keessatti Arsii akkuma kana Harargee Shawaa Lixaa keessatti bakkee tokko tokkotti mudataa jira jechuudha. Kana wajjin wal qabatee hawaasi keenya hojiiwwan guddaatu hojjetama. Isinis warri miidiyaa hojii guddaa hojjechuutu isinirraa eegama jechuudha. Hawaasi saaxilamoo ta'an bakkeen isaan jiran suni sigigoodhaaf saaxilamaadha yoo ta'e of eeggannoo guddaa taasisuutu irraa eegama jechuudha. Iddoo mana jireenyaa jijjiirrachuutu irraa eegama, of eeggannootu irraa eegama, mala ittiin achi of baasan saaxilamummaa isaanii sana mala ittiin xiqqeessan irraa eegama jechuudha. Inni gara biraa hin beektu waggaadhaan yeroo baay'ee lagdi Awaash kun guutuudhaan akkuma kana lagoonni gara biroo guutuudhaan lolaadhaan lubbuun nama baay'ee, manni nama baay'ee, qabeenyi nama baay'ee miidhamaa ture jechuudha. Sodaa kana qabna jechuudha akka naannootti. Kanaaf rakkoowwan sigigoo akkuma kana lolaa rooba guddaadhaan mudachuu maluuf hirmaannaan hawaasaa murteessaadha. Hirmaannaan miidiyaa murteessaadha. Namoonni yeroo hundayyuu of eeguu akka qaban halkanis guyyaas roobni cimaan walitti fufinsaan roobu gaafa dhufu lubbuu isaanii akkamitti baraarsuu akka qaban eegna jechuudha. Kanatti aansee akka biiroo fayyaatti hojiin nuti hojjennu nu mudate jenneetoo laallu lubbuu baraarsuudha. Yoo rakkoon kun mudate yaalii kennuudha. Emergency aid kan jennu emergency response kan jennu kana kennuudha. Lammaffaa gubbaa irratti sababa lolaatiin lubbuu namaa irratti illee yoo balaan ga'uudhaa baate sababii jijjigoodhaan balaan yoo ga'uudhaa baate buqqaatitu jira. Namni mana isaa buqqa'utu jira jechuudha. Internal displaced population kuni hin baay'ata. Namoonni mana isaaniitii buqqa'an hin baay'ata. Kun abbummaadhaan kan qindaa'u karaa biiroo buusaa gonofaa ta'ee deeggarsi fayyaa achi keessatti salphaa miti jechuudha. Gaafa namni mana isaatii buqqa'u beela'utu jira. Gaafa namni mana isaatii buqqa'u dhukkuboota gara birootiif koleeraa sila kaase sana, busaa sila kaasaa turre sana, gifira sila kaasne akkuma kanas immoo hanqina nyaataatiin mudachuu danda'a sababii ta'eefi kanaaf qophaa'uu ta'uu keenya biiroon deeggartoota qabu wajjiniin hojjechuu keenya
mirkaneessuu fi miidiyaan kun illee dursee hawaasa keenya akka dammaqu sosochii keessa akka galu akka of eegu ilaaluu murteessaa sababii ta'eef jechuudha. Kanaaf gabaasa karaa Buusaa Gonofaa nuu dhufuuni deeggarsa fayyaa wajjin wal qabatu qophoofnee jira sababii ta'eef kanas miidiyaan keenya baree qophaa'ummaa kanaan akka ilaalluu fi hawaasi kana dhaggeeffatus immoo haalaan sirriitti ilaalee rakkoon kun naannoo isaatti mudate yoo ta'e lolaan yoo itti dhufe ta'e sigigoon itti dhufe yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti seektara mootummaa qaama mootummaa jirutti himuudhaan achi ba'uu lubbuu isaa baraarsu lubbuu daa'ima isaa baraarsu akka danda'u irratti akka hojjetu mirkaneessuuf jechuudha. Kana raawwachuudhaaf hawaasi maal hojjetaa? Odeeffannoo hundumaa hawaasa irraa arganna. Namni jiru kun miidiyaan illee hawaasa irraa arganna. Nama dhuunfaa irraa hawaasa irraa arganna jechuudha. Kanaaf hawaasi dammaqee taatee naannoo isaatti ta'u dhukkuba weeraraa ta'uu danda'a, namtolchee ta'uu danda'a, rakkoo uumamaatiin kan dhufan ta'uu danda'a. Waan kun gaafa mudatu deebii atattamaa argachuuf caasaa mootummaa naannoo sana jirutti odeeffannoo kennuu murteessaadha jechuudha. Caasaa mootummaatti kennuu qofa osoo hin taane sagalee guddaa namni baay'een dhaga'uu kan danda'an miidiyaadha. Miidiyaan odeeffannoo kana yoo argate biiroo fayyaatiif odeeffannoo kenna, seektara fayyaaf odeeffannoo kenna, akkuma kana seektara Buusaa Gonofaa, seektara deeggarsa gara birootiif kenna waan ta'eef qooda fudhannaan kominikeeshinii, qooda fudhannaan miidiyaa salphaa miti jechuudha. Miidiyaan naannoo Oromiyaa keessa socho'ee ta'u hojjetu, naannoo Itoophiyaa keessa socho'ee ta'u hojjetu odeeffannoo hawaasa irraa dhufu kana seektara keenyaan ga'uun, seektara deeggarsa kanaa kennan ga'uun hojii guddoodha sababii ta'eef asirrattis hirmaannaa guddaa nu gochuutu nurraa eegama jechuudha. Akkuma beekamu mootummaan qofaasaa balaa adda addaatiif deebii hin kennu. Deeggartoota barbaadaa jechuudha. Deeggartoonni Oromiyaa keessa socho'an bakkee baay'ee jiran balaa hawaasa keenya miidhuu danda'u irratti qooda fudhachuu qabu jechuudha. Yoo deeggartoonni qooda fudhanne, qooda fudhattoonni sirriitti yoo hin hojjenne harka mootummaa duwwaa irraa kan ba'uuni gaaffii uummataa deebisuun, deebii uummataa deebisuun cimaadha sababii ta'eef deeggartoonni keenyallee balaa hawaasaa ta'uu danda'a. Hawaasa keenya balaaf saaxila jennee kan nuti adda baasneetoo jirru koleeraa, buqqaatii, busaa irratti qaamni hojjetu hundinuu xiyyeeffannoodhaa fi dadammaqsa guddaadhaan hojjechuu akka qabu ilaallaa jechuudha. Kun hunduu kan raawwachuu danda'u immoo qindoominaani. Qindoomina jalqabas kaasneetiin jirra. Seektaraaleen qindoomu, deeggartoota wajjin hin qindoomu, biiroon fayyaa miidiyaa wajjin hin qindoomuun hojiin kun balaan hawaasaa dhaqqabuudhaa danda'u kun akka inni hin dhaqqabne taasisuu danda'a jechuudha. Kun dhukkuboota daddarboo fi dhukkuboota daddarboo hin taane kan mijatanidha. Bara darbe kana qofaa miti kan nuti hojjenne. Taateewwan adda addaa keessatti lubbuu namoota baay'ee hambisuun danda'ameera. Dhukkuboonni namatti akka hin darbine hambisuun danda'ameera. Fakkeenyaaf yoo fudhannee ayyaana Irreechaa gaafa kabajnu namoota gurguddoo namoota baay'ee lakkoofsan guddaa ta'antu dhufaa ture. Ayyaana Qullubbii Gabriel jennu kana gaafa kabajnu taatee uummanni kabajuu kana keessatti dhukkubooti daddarboon bakkee jiranitti nuuf gaaffiidha jechuudha. Koleeraan bakkee jirutti kabajama yoo ta'e ayyaanni suni shakkii guddaa qabaannaa jechuudha. Busaan bakka jirutti kabajama yoo ta'e shakkii guddaa qabaannaa jechuudha. Public event gaafa jennu taateewwan adda addaa ayyaana uummataa kan jennu kuni dhukkuboonni daddarboo fi akkuma kana immoo rakkoon namtolchee gaafa uumamu balaa qaba sababii ta'eef achi keessatti illee hirmaannaa guddaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Konfiraansii adda addaa mootummaan geggeessu, hawaasi geggeessu, manni amantaa adda addaa geggeessu yeroo dhukkubni daddarboon jiru murteessaadha jechuudha. Achi gubbaarratti akkamiin of eegna, akkamiin ergaa keenya dabarfanna, akkamiin hawaasa keenya baraarra kan jedhu hirmaannaa qaama hundaa fi qindoomina qaama hundaa gaafata sababii ta'eef yoo kana goone gaaga'amaa fi balaawwan namtolchee fi uumamaan akkuma kanas dhukkubootii daddarbootiin akka naannoo keenyatti dhufanii ittisuu dandeenya sababii ta'eef hawaasi keenyas hirmaannaa keenya waamicha keenya akkuma kana miidiyaanis seektaraaleen adda addaas waamicha keenya deeggarsa dhiyeessaa fi jirru kana dhaga'ee nu faana ta'eetoo dhukkuboota daddarboo fi daddarboo hin taane garuu balaa hawaasaa ta'anii hawaasa keenya bal'aa miidhuu danda'anii waliin akka ittisnu akka gumaacha godhan ergaa koo dabarsaarraa guyyaa har'aa kana ergaan qabu sumarratti xumuraa ulfaadha.